amma kai ni dhageessa amma maammassan taakkaji balloo lama fatiyaa isii fi ilmaansii walitti guurreeti mana isaanii yoo mana isaanii san dhayine ni beektaa akka goonu akka sheetti haa walitti haramanii isaan dhaqanii walitti haramanii mana sheettaa dhaqanii qaalee keenya sana haa fudhatanii baarni hunu dhukkubaami ni beektaa ni dhukkuba jaanii talasaa hojjaa gisboota baar fayyaan godhanne gisboota eegaa si galees fayyaan godhanne ni hun dubbanne baari hayyee duuba jirrini isaa dhadhamanii nu barba maaliif maamma kan haaseenani maamman haa bira sheetichuma sana harkanii bira dhaqanii maamman nu barbaadu jiraami akkaan tu amtaan kun ndaan kun jirru kun karaa sirra jireenyaa isin qabsiisaa hottaadha jira kana jira garagalee guddisanii naatu arkee bakka gartee baar jirru geesse naatu arkee jee hagartee nu jala baar fuuse maammati miti seenuu qaba hidhamuu qabeettaati akkasitti maammas sana akkasitti dhageessaa osoo bahaa sanis dhafuufne osoo waa takkaas hin goone karaa haaree karaa biraa saniin bifa haaree saniin bifa haaree saniin isaan guutuun dhaqanii yoo leenjii fudhachuu baatan malee farajaan nu jalaan ta'an fatiyaanuu eega dhuftee mana kana bar ashama harka fuune jirra jirtu isheen jechaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya salaamtaan xiyyeeffannoo irraa burqitee bakka jirtan malatti qilleensa irraan isin geessisaniin jechaa warreen gartee gaa nu jaalattanii fi kan jibbitaniis ni jirra gaa alhamdulillaahi akka rabbiitiin numa jirraa silaa akka keessaniin hin jirru turre osoo waan dhufneef sanatti hin deebine mee amma akka daawwattootaan salaametiis. Salaamtaan keenya bakka jirtanitti isin haadha qabdu isin jechaa arraan laal mirqaaneetiin jira hogguma takka illee hogguu takka rifanne takka najja'u ooma jiraati. Harkatanii dhabuu fi kufanii ka'uun ooma jiraati arraan tana gaa. Kufanii ka'uun hin jirtu kufanii ka'uunis dhugaadha ooma jiraati. Arragaa maaliin deebitan jechuun keessan hin oolamu arragaa wanni deebineef. Maaliif jechinaan jiran baase dura maaliif arraan sagalee waliin qabbanoitu tana. Fatiyaan qabamtee laafattee jirti maaliif. Wanni baari jechuun. Baarii qabamtee baarni dhukkubaa ishiin walumaan dhukkuban jiraate takka ishuma qofa dhageessee isaan lachuutu egaa isa qoonqoo nyaachiftii mire ni dhukkuba jirti. Dhugaadhaan ni dhukkuba isin dhukkuba baar ol beetuu ganaa dubbachuuf hin ta'u baar. Baar akka goonee dhiibna ni beekna akka goonee ni beekna. Naafisi malee namni beeku hin jiru miidiyaa kanarratti gartee ol baanee hin dubbannu nuti malee waan goone ni beekna. Amma immoo xiyyeeffannaan teenya guddaan eenyu qabudha. Maammas san qabnee gartee akka baar qabnee filatanitti maammas san qabnee sanfaan kaphiin hin ga'u san waan hin jirre san niyatteef dararchee nagaa baallama kan seenuudhaaf hin jiran ni qabna nama haaree amma dheengadde dhufee baallama seenteef yomneetta. Amma isa dhagaye akkatti qabnuun siima isa osoo bakka sanitti afuufne dhayneetuma akka gartee jala deeman fatiyaa fi ilmaan isiitii fi baarii fi isaan hundinuu yoo gartee ganaa fatiyaanis dubbatte akka nu jala deeman mana ishuma baar sanii yoo dhaynee fuuna mucaasan yoo dhagaye fatiyaadha ilmaanii waliin qabneeti fuunee mana sheetichaa san geessine. Isaan hunda akkas malee hin sirraawan akkas malee. Gaatana sumaaf beekaa ani walitti qabnee geessinus an duraanuu sadarkaan itti as geenye abriiteetii fi abriiteekaati ammas jalaa garagaluun hin danda'anii hanqaa kaayoo jechuun walii harii geessi dhugaadha nin geessa amma immoo amma silaa ishiin dhukkuba isiidha lage fatiyaadha wanni taa baarii namaan tana naa himte amma ga'u jettee galgala kanas sin agarree illaanuu ati bakka san si fardiidha sheeka biraa dheechee isaan kana biraa dheechee gaafachuu jirtu waan bara waan tana eega guyyaa dhiyoodhaa san waan tana akkumachiin ilaalle wala bar jechuudha wanna ta'u jira laakiin ammoo hinjiin akkas baaftu sheeka ati Shaynu kuyyoon wadhi keessaa utaalee maal na godhawu maal naan jedhan. Shee tana gaa bakka jiraatan hin dubbatin miidhaan sirra dhufa amma miidhaan. Maal qaawwan irra dhufa. Miidhaa guddaa sirra dhufa. Akkam sirra dhufa ni beeyta. Waan san akkatti baar qabnee ni beeyta. Akkatti baar qabnee finnee ni beeyta. Amma tasandaraniiti beeka gartee isheetichi. Tasandaranii osoo gartee gurbuun fattaala sanni qaba amma gurbaa sanni boo fatyaa dhiisaadha haadha ilmooti ati kan jetteemi yaadni keenya amma wannan ta'in. Facaa dhiifnee gurbuma san immoo gubbaan kan borgona machaanu dhaqu.
gurbaa san ni qabna osoo dhagee ijoollee madarasaa geeffattu yaafi osoo hunda waliin murrug godhuudhaaf ijoollee alaafa godhuuf hin dararaminii wal ijoollee madarasaa geeffattu hoggeettu mucaan kiyya madarasa irraa hambisan san Fatiyaan fi dhuftee akkasii manaa fuutee madarasa irraa hambisan maali mucaan kiyya san maali ilmoo namaatiin hiri au nama bishaan soo baase aannan baase jedhanii ishii takkichi immoo mana keessaaf ijoollee keessatti dhiisiiti amma gubbaa gurraacha san qofa ballaqe gubbaa gurraacha ballaqe. Gurbaa gurraacha ballaqe namtichi hallaqaaqee geessu bakaakaa kaasan bakaakaa achi laal bakaakaa amma bakaakaa mitiyyuu jire waan biraa jiraa je waan biraa jira tagartee namni hin beekne ta'uma gartee bakaakaan achi hamtu miidiyaa kanarratti gartee ol baanee dubbachuu hin fedhu masan sanas irratti dubbachuu hin fedhu maaliif san hojiinis ni garsiifne amma humna jabduu gartee duraan baariin baar qabne amansiifne baar gartee qaalee keenya hunda godhe akkatti gaafan bira jirus kaameeraa dubattis waan jechaa tures quba qabda intala san hunda niin fuudha jechaa tureemi niin fuudhaa niin hayyamaa hin dhiisuu intala sanis jeet ture quba qabdaati kaameeraa dubatti hajii irra guddaadha daawwattoonni quban qabu immoo naafetti waliin beeyna amma immoo bakka san hunda amma asirratti hin haasoynu amma mana galee akka kanatti ummata dhukkubu jiraami fayyaan qabu inni amma inni nutti dubbachuun ta'u amma nuti namni qabnu yoo Fatiyaanis yoo adabattee nuti quubaattee amaneen akkamitti dubbatasan inni amane qeebalee wanni tun taatee fi dubbiin tun taatee fi yaadni itti qabameef kun ta'ee fi qeebalee akkamitti jee dubbata as gargaluun hin jirtu walni bulii inni nu wajjin wal lolu walbulii maaliif jiilee jira waaqaa isaa harkatee jira namni waaqaa isaa harkate gaas deebi'ee waan nama kanaan ammas akka daranii mudadha jaa waan nama kanaan jiru ni qaba hin qabu waan san daranii na mudata jaa ibidda harkee ni rakkate akkatti ajjeebee waa dubbatu hin qabu inni dhiisi baga bee baga fuudhanii dantaa isaati. Nuti raajaa teenya fuudhuu isaa sanarraa dantaan goone haayoon teenya nu guutamte hangasuma agarsiisuudhaaf malee isa miinee hijaabaa ala bahuudhaaf miti haa ifarkuu qofa if agarsiifne. Bara amma baar uffisiifnee laal wani tana siin juufni beektaa baar uffisiifneeti deebinee Mahammadii fi balloon walitti hidhamanii amma mana isaanii gadi hin bahu Mahammadii. Mahammadii fi balloon walii hidhamanii shira guddaa xaxaa jiran duraanii shira san balloon isa kana shakkeeti balloon isuma dubbii addan baafannee seenee akkasii waa walii laaqaami isumaa qabee hidhee fannisee akka godhe gartee mire amma eega gurbaan dubbii adda baafatee fattaalummaa isaatiin bakka tan agarsiisee gurbaa baafatan ifumaafuu walitti deebi'anii ammaas nagayaa waliin jedhanii ifumaa walitti deebi'anii ammaas shira uumuu jiran. Walii araaramanii jechuudha. Duraan ni tume balloon ni tume. Mucaan Mahammad gurbaa haree fattaalaa asiin fattaalee kan ni cafaqee bargama. Eegaa dalagaatee akkas gooyite. Cafeenyaan amma kunoo waltaaniiti shira uumuu jiranii. Namni dura deemnee qabna Mahammad. Mahammad dura deemnee qabna. Hara Mahammad tarkaanfii fudhachuudhaaf jaarsanii nu maradhu bakka kaasanii rahamaa barbaadu. Bakka qatti gootanii hojii amma waan biraa jira jeeda as kirraan nan dubbisanii dhiisi. Ammoo balloon bar ol bee dhaatatee Mahammad ijjateenya Mahammad gartee nama baar nu qabsiisee nama baar gartee bakka inni jiru sanii nu baasee jira san jalaa nu baasee akkasi baar alhamdulillahi baar mana galchinee je. Amma immoo akkuma inni ijjatanitti dhugaadha baar nuti mana galchinee uffisiifne firraa afaan beenu uffisiifnee jirra usee jiranni. Deebii namni xiyyeeffannaa guddaan keenya gartee amma kan nu jalaanis deemu ka gartee bakka nuti seennus bakka nuti jirrus beeku Mahammad kana akkaataan Mahammad kana itti qabnu mee lafa nu qaaya. Akkitti Mahammad qabnu tamaama hafiifa waan hin jirre Mahammad itti yaaddee fitinaa akka gurbaa jara kan qabuudhaan nu kaayisan kan sahin kaa dheengadda biyyaa dhufe masaakinni amma biyyaa dheengadda dhufe ififuu waan nyaatu wanni qabu balloo jala maxxaneeti fattaalummaa achiitiin duruu baratee hillima hidhatee hanganaan faxalu jira. Nama miskiin akkanaa kana dhayinee osoo ani bakaakumaa nu feesisuun siin jaa naafeetu qabnee galchina kana. Naafeetee ammoo akka salphatti qabnu akka nuuf akka namni nu dhageesse akka macal jennee qabu goonee finnu akka gootu sangu.
Halas niin godha akkas niin godha asirratti gartee asirratti waa'ee maammata asirratti hin dubbannu akkana goonaa akkasi qabnaa akkana qabnaa hin dubbannu miidiyaa shartiin feesisuu kun shartiin feesisuu guyyumaan gabbaa'uudha guyyuma gabbaane baaroo gabbaa'uu qofa feesisa baarooni beeytaa meeqatti qabne naafisi qofaaf beeka naafisi qofaaf beeka jarri dhaqeen hojii qabesan illeen akka nuti goonee qabne san hin galleef naafatini beeyna akkatti ammallee akka deebinee itti maamma qabnu san dirqama naafeti waan beeynu nagira deemtee naa wajjin deemtee mana baarsanii keeysaa dhaynee fuudhu gartee ilmaanii fi fatiyaa fi maammadumaa waliin achii fuunee mana jechaan darbinee akkasitti nagee agarsiisu. Qilleensa nagee hammatanii jiraatan akkasitti. Haaree jala kanatti hin deebinu waan biraatii jafaatti fatiyaan tun ilmaan keessaa teessuuti ammas namni kun beekee. Ammas fatiyaan ta dhuftee gartee ta maammata akkas qabee manatti mana bakka nuti gartee baar keensanii hafuusite maammati ta hojji fuute fatiyaadha. Maammata ammas akkasumatti ol deebi'ee borumti si qabsiisaa bakka ati jirtu dhufee arrachi jira arra bakka sana jiranii. Eeguu baar fayye. Gishee baar amma fayyee gartee amma dadhabbii qocaaqamana wanni saniitu goddaamaa si goddameessuuf kanaatu wallee nutti jira amma inni fayyaadha biyya yogguu fayyee immoo gurbaan nu fiduun ooluun jira shakkee akkuma teetti. Ni fide gurbaan baar fiduun oolu. Kanaaf amma naafeeti. Osoo oolleen bulle dagartee dhaynee maamma kana qabnee harka keenya deeffannee isuma kanaawu amansiifnee akka ganaa dubbuu namaa takka hin seenne waa'ee namaa tana takka hin seenne goonee naamusaan akka jiraatu maamma. Leenjii teenya fudhachuu qabaa. Leenjii fudhachiisuu qabaa. Leenjii teenya fudhachiisuu qabaa. Yoo leenjii fudhachuu baatee haala bifa biraatiin maal shira biraa hojjeta. Leenjii teenya fudhatee nu wajjin akka jiraatu nagayaan godhuu qabnaa akkuma kaan goonetti. Baar fudhatee jira tana mamaa godhinaadha. Leenjii teenya fudhatee jira baar. Amma jara liblipii kana haaree kanaa fi balloon nuufe akhirarra dura fattaaltichaa nam gurbaa haaree kana nyaata qabne. San booda balloon hidhamee balloon mataan isaa akka baartee san ta'u qabu. Yoo akkas hin ta'in balloon fattaalummaa nama biraatti hojii eegalammaa. Hindi ishee nama biraatti hojii eegala. Kaa'inummaa isa nama biraatti hojii eegalaa qabnee mana bira fiduu qabna jechuun hin jiru. Ni finnee. Haaseen hundinis. Amma kaayi ni dhageessa amma. Maammas san taakkaji balloo lama fatiyaa isii fi ilmaansii wali guurreeti mana isaanii yoo mana isaanii san dhayina ni beeytaa akka goonu akka sheetti. Haa walitti haramanii isaan walitti haramanii mana sheetti dhaqanii qaalee keenya sana haa fudhatanii baarni hunu dhukkubaamii ni beeytaa. Dhukkuba jaanii ni calasaa hojjaa. Eegasboota baar fayyaan godhanne eegasboota eegaa si galees fayyaan godhanne ni hun dubbanne baari. Hayyee duuba jarrini isaa dhadhamanii. Nu barba maaliif maamma kan haaseenanii. Maamma nu bira sheetichuma sana harkanii bira dhaqanii. Maamma nu barbaadu jiraami akkanatti waamtaan kun. Ndaan kun jarri kun karaa sirra hin jireenyaa isin qabsiisaa hottaadhaa jara kana jira garagalee guddisanii naatu harkee bakka gartee baar jarri hoggeesse naatu harkee jee hagartee nu jalaa baar fuuse maammadii miti. Maammadii miti. Seenuu qaba hidhamuu qabeessaati akkasitti. Maamma sana akkasitti dhageessaa osoo bahaa sanitti dhafuufne osoo waa takkaas hin goone karaa haaree karaa biraa saniin. Bifa haaree saniin maamma. Bifa haaree saniin isaan guutuun dhaqanii yoo leenjii fudhachuu baatan malee farajaan nu jalaan ta'an fatiyaanuu eega dhuftee mana kana barte eega harakaata keenya kana barte isummaan utaa'uu hin teessu namicha bira dhaqxee hazii hartu namicha hazii hartu dhaqxee. Hazii hartu ziyaaraa haadha qaniin jaaloo. Akkasi qabnee dhagee yoom geessiname amma itti babbaana. Boru geessin. Boru ganama. Yaa boru ganama. Saakkan boru ganama yeroo akka biyaaname. Subii fajirii gizee namtichi jee yaane. Jara kanaan dhugii dhagee jara kanaan dhugii sun agarree beeyte. Filmaan. Dhugii sun deemanii. Walitti qabamanii dhaqanii leenjichi fudhatanii qabbanaawanii as deebi'anii mana isaanii keessatti nagaa jiraatanii. Yochi dhaqanii leenjii fudhanne leenjiin wanni isaanii nu jalaa nafan filima keenya kana nu jalaa balleessu dalagaan isaanii ulii tanu. Mutaan mana isaanii gadi hin bahu jaanii beeyte mana isaanii gadi hin bahu jaanii. Gadi hin bahu jaanii achumallee waan isaanii qaraasisuuf jiran isaan guutuun dhaquu qaban. Ni geessin amma. Akka kana dhaqu masgaba wanni irraa fidi namticha irraa fidi yoo fedhe bakaa kaasi kan nu. Bakaa kaasi bakaa irraa hamtu jiraate. Dabbarii bokkoo gootu taasi dabbaru geessi. Borutti babbaana. Boru wajji geessi. Halas borutti walii gallemma. Boru ganama. Duraan achi ni hunda kun jee ni geessi naawu. Boru yoo azaa akkami boru ganama. Ganama geessi.